Nagaaf araarri Waaqayyoo isiniif haa ta'u jecha kabajamtoonni maatii Waaqayyoo fi hordoftoonni Tamsaasa TV Tulluu Mo'ichaa taatan kanaan dura akkuman lakkoofsa tokkoffaaf lakkoofsa lammaffaa gubbaatti waadaa isinii lakkoofsa sadaffaa qabadhee isinii dhiyaadha kan jedhe. Dhoksaa abaarsaa beekuun akkamitti danda'ama isa jechuudhaaf Waaqayyoof hojjechuudhaan jennee yeroo Waaqayyoof hojjennu immoo bu'aan Waaqayyoof hojjechuu maali isa jedhu bu'aa Waaqayyoof hojjechuun tokkoffaa midhaan nama bishaan nama ta'e bifama lammaffaa immoo dhukkubatu nama keessaa cabannee sadaffaa maatii nama ta'e bifama jennee arfaffaa bara jireenya namaatu guutuu ta'a jennee erga kana baranneedhaa booddee lakkoofsa sadaffaa gubbaatti immoo meeshaaleen akka Waaqayyoodhaaf hojjennu nu taasisan maaliin isa jedhu qabadhee siidhaa dhadhee waadaa isinii galeen ture amma lakkoofsa sadaffaa kana gubbaatti akka isin hordoftan nan barbaada. Namni akkuma qotuudhaaf meeshaa barbaadu akkuma loluudhaaf meeshaa barbaadu akkuma namni wanta mara hojjechuudhaaf meeshaa gosa gosaatiin barbaadu akkasumas illee nus Waaqayyoodhaaf hojjechuudhaaf meeshaaleen nu barbaachisan jiru. Meeshaalee akka Waaqayyoof hojjennu nu taasisan keessaa tokko maayinni dubbii sagalee Waaqayyoo haalaan qo'achuudha. Namni dhugaa dubbii sagalee Waaqayyoo yeroo qo'atu yookaan yeroo hubatu Waaqayyoof hojjechuun isa dhibu. Geggeessaa keenya gaafa taasifan dubbii sagalee Waaqayyoo geggeessaa keenya gaafa taasifan Macaan Qulqulluun akkana jedha seera garbicha koo Museerraa dhageesseerraa gara bitaa yookaan immoo gara mirgaatti hin goriini yoo akkati goote lafatti dhaqxu hundumaa si wajjin naqa waan hojjetus immoo walansiif qixxeessaa dubbii seeraa kun afaan kee keessaa hin dhabamiin jedha. Ermiyaas akkana jedha an dubbii kee yommuu argadhu akka nama buddeen nyaatottan isa nyaadhe innis garaa koo gammachuu fi qannoodhaan naaf guuteedha. Kanaaf jireenya keenya keessatti meeshaan nuti ittiin Waaqayyoof hojjennu tokkumaa inni dubbii sagalee Waaqayyoo haalaan hubachuudha. Haalaan lallabuudhaan jenne haalaan raajuudhaan jenne maalin jedhee haalaan hubachuudha. Understand gochuudha. Namni dhugaa dubbii sagalee Waaqayyoo kana yoo haalaan dubbise yoo haalaan qo'ate jireenya isaa maseenummaa hafuuraa jala hin ba'a. Barri jireenya isaa guutuu danda'a. Dhugaa dubbii sagalee Waaqayyoo kana akka ta'utti nu hubanne yoo ta'e Waaqayyoof hojjechuun hin danda'amu. Waaqayyoodhaaf hojjechuudhaaf dubbicha hubachuudha. Dubbicha lallabe kun yeroodha kun yeroo miti jedhee Phaawulos Ximeetos yeroo gorshu dubbii sagalee Waaqayyoo kana yoo hubatte hubantaatu. Dhugaa dubbii sagalee Waaqayyoo kana akka ta'utti yoo dhaggeeffatte jireenya kee keessatti iddoo guddaa yoo qabaatte bara jiraattu keessatti hin baddu hin nyaatamtu. Kanaaf meeshaan nuti ittiin Waaqayyoodhaaf hojjennu tokko maayinni macaafa qulqulluu kana seeraan dubbisnee seeraan nyaannee seeraan qayyabannee yoo baane Waaqayyoof hojjechuun hin dhibu. Maal godhaa jedha akkamitti hojjedhaa jedha amma yoomitti hojjedhaa Hisqeeliin mee akka jedhe Waaqayyo ila si erguu koo dura jedhe macaafa maramaa kana nyaadhu garaa kee guuttadhu jedhe innis nyaadheera jennaan erga nyaattee dhamdhamni isaa maal maal jedha jedhe arraba irratti mi'aa damma yeroo gasseenu garuu hin hadhaa jedhe. Look lallabuun salphaadha beektaa jireenyatti hiikutu ulfaata. Namni tokko macaafa qulqulluu hubateera kan jennu gaafa lallabutoon taane gaafa gara jireenyaatti jijjiiru. Gara jireenyaatti gaafa jijjiiru baay'ee ulfaata. Jireenya keenya daagesti gaafa goonu gaafa gara jireenyaatti hiiknu in ulfaata. Ari'atama qaba, beela qaba, rakkachuu qaba, dhukkubsachuu qaba, waan mara qaba. Waaqayyoof hojjechuudhaaf baay'ee namatti ulfaata. Yoo hubanne garuu meeshaa nuti ittiin hojii Waaqayyoo hojjennee bu'a qabeessa taanu yoo hubanne garuu macaafa qulqulluu haalaan yoo hubanne garuu maal taana Waaqayyoof hojjennee bu'aa Waaqayyoof hojjechuu mana keenya gubbaatti raajuu danda'a. Kanaaf meeshaan nuti ittiin Waaqayyoodhaaf hojjennu maayinni dhugaa dubbii sagalee Waaqayyoo kana seeraan hubachuudha. Dhugaa dubbii sagalee Waaqayyoo kana mana keenya keessa jireenya keenya keessatti argamuu qaba. Namoonni akka macaafa qulqulluu hubannee fi akka macaafa qulqulluu kana haalaan nu gale lallaba keenya irraa otoo hin taane jireenya keenya irraa hubachuu qaba. Akka macaafa qulqulluu hubanne namoonni naannoo keenya jiran itti jijjiiramuu qabu. Nuti illee itti jijjiiramuu qabna. Maatiin keenya itti jijjiiramuu qabu. So meeshaan akka nuti haalaan Waaqayyoof hojjennee bu'aa Waaqayyoof hojjechuu argannu taasisu dubbii sagalee Waaqayyooti. Inni lammaffaan meeshaa nuti Waaqayyoodhaaf ittiin hojjennu maayinni humna hafuura qulqulluuti. Humna macaafa qulqulluu
namoota baay'ee yoo hubanne bara keenya keessa kan qotu caala, kan baratu caala, kan nagadu caala, kan tajaajilu baay'ata. Namoonni baay'een keenya tajaajillee karaa keenya kan dhaabannu yoo maaliif beektaa? Humna hafuura qulqulluu kan hin beeknu. Macaafa qulqulluu humna isaa faana beekuutu jiraata. Macaafa qulqulluu humna as keessa jiru, humna ittiin barreeffame kana wajjin hin beeknu yoo ta'e macaafni qulqulluu gaazexaan caala. Gaazexaa akkoo haalaan yoo dubbiste wanta mootonni jedhan wanta addunyaan irra jirtu hubachuu dandeessa. Macaafni qulqulluu kun garuu humna isaa malee, humna macaafa qulqulluu malee haalaan hubachuu hin dandeessu. Hafuura qulqulluu waan barraa'eef dandeettii biyya lafaatiin hubattee barsiisuu hin dandeessu. Kanaaf Phexros gizee meeqa kaadaa kan turan humnicha waan hin qabneef. Gaafa humnichi dhufuuf immoo haala lallabanii amma jireenya isaatiin dogoggorsicha lallaba al tokkoon maatii 3,000 gara waldaa mootummaa qaatti dabale. Waaqayyoodhaaf hojjechuun kan nu dandeessisu humna hafuura qulqulluu yoo qabaanne. Hafuura qulqulluu hin qabnu yoo ta'e baay'ee miidhamoon. Illi qinfamnee hafna jechuudha hin qabnu yoo ta'e. Garuu humni hafuura qulqulluu nu keessa jira ta'ennaan macaafa kana humna hafuura qulqulluutiin beekna ta'ennaan dhaloota kana biraa macaafa ga'uun rakkinoota haphannoota ta'an kan injifannee darbuun lallabdoota kakuu haaraa ta'uun hin danda'amu. Meeshaan ittiin nuti waaqayyoof hojjennu tokkoffaa maalan jedhee macaafa qulqulluu haala nu hubachuudha. Inni lammaffaan immoo humna hafuura qulqulluutiin guutamuudha. Nama tokkotu dubbatan dhagaye. Jireenya keenya keessatti namni lafa dhaqutti gaafa afu fakkeenya inni iddootti bi tokko sirriitti hima. Sadaffaa gubbaatti jechuudha. Meeshaan nuti hafuura waaqayyoodhaaf ittiin hojjennu inni sadaffaan maalidhaa? Kadhata. Kadhata. Yeroo ammaa faarfadhu lallabi raajii yoo jenne namoonni baay'een hin danda'u. Kadhata garuu baay'een hin danda'u. Seexanni immoo lallabaaf raajummaan sodaata. Kadhataaf galata sodaata seexan. Meeshaan nuti ittiin waaqayyoof hojjennu keessaa kadhanni murteessaadha. Seeraan fuula waaqa turre yerootti laanne maduree qabanne kun jijjiiramuu qaba jennee waaqa duratti gaafa dhiyaannu kadhannu humna qaba. Gaaf tokko jedhan namichatu waaqayyoo otuma deemaa jiru leencatti dhufeedhan takka kadhateen beeku beetteedha leencatti dhufee erga dhufee leencatti dhufeedha booddee takka kadhatee kan hin beekne gaafuma leenca argu naasu guddaan itti dhufee maaloo Yesuus na oolchedhe jilbeeffatedha. Maaloo na oolchi Yesuus jedhe leenca arge leenci sodaatee kadhataaf. Kana booddee leenci dhufee namichi jilbeeffatee tuma kadhatu leenci dhufee bukkee namichaa jilbeeffateedhaan leencis. Indee jedhe namichi obbo Leencoo sinis beenteedhaayi sinis waan kadhattan qabduuyi sinoo maal tatanii jilbeeffattuuyi jennaan leenci akkas jedhe. Ani kanan jilbeeffadheef kadhataaf itoo hin taane galataaf. Waaqa iddoon beela'ee jiru waan an nyaadhu naa kenne kanan galateeffadha. Maal nyaattanna sin nyaadha si akka nyaadhuuf naa kenne waaqa waan an nyaadhu naa kenne kana galateeffachuun qaba. Ati kadhachuuf gajjetti ani galataafan gajjedhee jedhedhan leenci. Namoonni baay'ee gaafa rakkannee gaafa dhukkubsanne gaafa dhiphoon nuti baay'attee gaafa barnee hojii dhabne gaafa namni nu jibbee kadhachuutti gatteenya. Please waan rakkanneef kadhanna miti. Inni waan hundumaa waan danda'uuf kadhanna. Harka isaa keessa waan hundumtu waan jiruuf kadhanna. Hiphoo keenya jijjiiruu akka danda'u amanna. Labsii du'aa jijjiiruu akka danda'u beeknee amanna kadhanna. Kanaaf meeshaa nuti ittiin waaqayyoof hojjennu akka waaqayyoof hojjennu kan nuti taasisan keessaa meeshaan tokkoffaan dhugaa dubbii sagalee waaqayyoo hubachuudha. Inni lammaffaan meeshaan isaa maal jenne humna hafuura qulqulluun guutaman jiraachuudha. Humna marga tati Yerusaalem hin bayyina jedhameera waan ta'eef. Inni sadaffaan kadhata. Inni arfaffaan galata. Galata qabaachuudha. Yeroo hundi qaawwala kaa'u miti. Yeroo hunduma mala nyaadha mala dhuga maaltu naa ta'a miti. Yeroo mara galataan fuula waaqayyoo gaafa dhiyaannu waaqayyoo galata keenya kanan fudhata. Aarsaa keenya gammada. Galateeffachuu jechuun ililchuu bichaa miti. Qabeenya qabdurraa waaqayyoof kennu, beekumsa qabdurraa waaqayyoof kennu, fayyummaa kee kanaaf waaqayyoof galata laachuu, inni dandee waan mara kee keessaa cheekii gaaddachuu 10 keessaa tokkoon kennaa jaalalaati. Akkasumas immoo wantoota waaqni si kenneeni waaqayyoodhaan piraayis gochuudhaan galateeffannaan mo'icha nama laata. Galateeffannaan jireenya namaa keessatti abdii namatti tola. Gungumtuun ta'inaa, nyaanyakkaan ta'inaa galateeffachuu baraa. Waaqayyo ija fayyaa si kenneera, miila fayyaa si kenneera, dandeettii fayyaa si kenneera. Gaafa galateeffattu abdiin keenaara.
jilbi keenaara nagaan keenaara inni dhuma galatattaanse amantiidhaan waaqayyoof hojjennu sabni waaqayyoon gammachiisuu kan danda'u amantii qofaani waan ta'eef kanaaf bu'aan meeshaan nuti akka waaqayyoof hojjennu nu taasisan keessaa isaan kana qaban tokko humna sagalee waaqayyoo hubachuu lama afur qulqulluun guutamuu sadi nama kadhataa ta'uu afur nama galataa ta'uu shan nama amantii ta'uu isaan kanaan waaqayyoodhaaf hojii kun meeshaa dhukaasa keeti karaa ittiin taa'ila keetti milkoof karaa ittiin daldala keetti milkoof karaa ittiin barnoota keetti milkoof karaa ittiin waan hundatti milkoofte mo'ichaan jiraattu gonfootti argattudha shalom qabxii bira walitti deebinaa nagaadhaan tura.